persentiin 29 dargaggootaa kan isaan walqunnamtii saalaa jalqaban fedhii fooniitti kan isaan seenanii jaalallee baafachuu qofaatti miti. Jaalallee baafachuu irra darbee fedhii walqunnamtii saalaa raawwachuutti kan isaan deemanii waggaa 15 gaditti dha biyya Itoophiyaa keessatti. Gaa'elli hiriyaa baafachuu irraa jalqabaa. Akkuma kana itti aananii immoo fedhii walqunnamtii saalaatti seenuu irraa jalqabaa. Moo haalonni isa kana dursanii dhufan jiru isa jedhu bal'inaan kan wajjin ilaallu ta'a jechaadha. Gara kutaa 10tti kan qoqqoodamanii haal duree gaa'ela dursan wantoota gaa'ela dursanii dhufan adda addaa baay'ee barbaachisaa kan ta'anii fi gaa'ela milkaa'aa ta'e Waaqayyo duratti namoota duratti eebbifamaa fi bu'aa gaarii qabu jireenya keenyaaf eebba guddaa fidee dhufu mootummaa Waaqayyoofis immoo kan nu qopheessu gaa'ela qulqullaa'aa ulfina qabeessa ta'e akka dhaabbannuuf kan nu gargaaranii qabxiiwwan jiranii wal duraa duubanii isiniif qabadheen dhiyaadhaa jechaadha. Bakka biyya jirtan hundumaatti nagaaniif araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jaalatamtoota daawwattoota sagantaa keenyaatti tam jirtu ani luba Eeliyaas Addunyaan jedhama. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeessu guyyaa har'aa ergaa baay'ee barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhiyaadheera. Dhugaa dubbachuudhaaf ergaan guyyaa har'aa dhalootaaf, biyyaaf, waldaa kiristaanaaf, dargaggootaaf, maatiif hundumaa kan ilaallatu barumsa baay'ee barbaachisaadha. Waan guddaa irraa barattu jedheen abdadha. Gaarummaan isaa immoo kanarra kan caalu barumsi kun kutaan har'a jalqabu kun itti fufinsaan gara fuulduraatti itti fufee kan dhiyaatu waan ta'eef xiyyeeffannoo akkasiin itti kennitaniin barbaada. Yeroo jalqabaa kan isiniif ta'e immoo baga nagaan dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Kutaa kana jalatti kan nuti ilaallu gaa'elaa fi jireenya gaa'ela wajjin kan wal qabatu hundumaa macaafa qulqulluu barreeffamoota akkuma kana qorannoowwan adda addaa keessaa kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Nan amana barumsa kanarraa jireenya keessan irratti, gaa'ela keessan irratti, maatii keessan irratti akka isin jijjiirama guddaa argitan barumsa kana booda shakkii tokkollee hin qabu jechaadha. Kanaaf Waaqayyo nu eebbisa na wajjin akkasiin turtanii fi isin yaadachiisuun barbaada. Ergaa guyyaa har'aa keessatti kan nuti wal wajjiniin ilaallu balaa gaa'elli keessa jiru kan jedhu ta'a. Gaa'elli balaa akkamii keessa jira? Qormaata akkamii keessa jira gaa'elli? Isa jedhuni qorannoowwan adda addaarraa waan gabaabaa ta'e isiniif kaasuu barbaada. Egaa macaafni qulqulluun maal jedha? Waa'ee gaa'elaa yommuu dubbatu Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Gaa'elli hundumaa duratti ulfina qabeessa haa ta'u, ciisichi gaa'elaas immoo hin xureeffameen jedha. Qajeelfama kana kan kenne Waaqayyoodha. Gaa'elas immoo kan kenne Waaqayyoodha. Egaa gaa'ela irratti dubbachuuf mirga guutuu kan qabu, qajeelfama guutuu kennuudhaaf kan mirga guutuu qabu eenyudha? Waaqayyoodha jechaadha. Kanaaf inni gaa'ela kana uume Waaqayyo qajeelfama kana kenne gaa'elli ulfina qabeessa haa ta'u, akkuma kana gaa'elli qullaa'aa haa ta'u jedhe Waaqayyo. Har'a yommuu ilaallu gaa'ela kanarraan faallaa ta'e, gaa'ela kanarraan adda ta'etu addunyaa keenya keessatti mul'ataa jira jechaadha. Kuni baay'ee dhugaa isin beektanidha. Yeroo amma keessa jirru kana keessa wantoota baay'eetu jira, qormaata baay'eetu jira. Kanaaf isa kanarratti akka waldaa kiristaanaattis haa ta'u akka dhuunfaatti wanti nuti beekuu qabnu ni jiraata jechaadha. Guyyaa har'aa kanan isiniif qabadhee dhiyaadhe keessumatti dargaggoota yookaan immoo guddattoota umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e irratti riiserchii biyyoota adda addaa keessatti hojjetameen isiniif qabadhee dhiyaadhe jechaadha. Qorannoo kana ilaallee, bu'aasaa ilaallee, sanarraa kaane immoo maal gochuu qabna isa jedhu kana xiyyeeffannoo sagantaa kanaati jechaadha. Inni kun biyyoota Awustiraaliyaa jalqabee Afrikaa akkuma kana Itoophiyaas dabalatee biyyoota kana kan hammatu haala dargaggoonni umuriin isaanii waggaa 18 gadi irra jiran gaa'ela wajjin wal qabatee maal akka ta'een isiniif qabadhee dhiyaadhe jechaadha. Kanaaf maal jedha qorannoon kun biyya Awustiraaliyaa keessatti kan hojjetame inni jalqabaa kan inni hammatu dargaggoota yookaan immoo guddattoota umuriin isaanii waggaa 14 jalqabee hanga waggaa 17 jiru kan hammatudha qorannoon kun. Akka qorannoo kanaatti maal jedha guddattoonni yookaan immoo tiineejers warri nuti jennu umuriin isaanii waggaa 14 hanga 15tti hariiroo saalaa faallaa wajjiniin uumuu jalqabu jedha. Egaa yommuu ilaaltani saala faallaa wajjiniin hariiroo uumuu kan jalqabani guddattoonni tiineejeroonni umurii isaanii waggaa meeqatti? Umurii isaanii waggaa 14 fi waggaa 15 gidduutti akka ta'e qorannoon kun lafa kaa'a. Ittaanee kan jiru isaan kun jechaadha hariiroo faallaa wajjiniin saala faallaa wajjiniin hariiroo uumuurra kan darbe maal jedha isaan kana keessaa dubartoonni
persentii 15 ta'an akkuma kana dhiironni persentii 16 ta'anii hiriyaa faallaa kan qabatanii kana jechuun hiriyaa faallaa jechuun maal jechuudha jaalallee kan isaan baafatanii umurii waggaa 14 fi waggaa 15 gidduuttidha jedha. Umurii waggaa 14 fi waggaa 15 kana gidduutti maal baafatu hiriyaa gaa'elaa baafatu jechaadha. Dabalataan warri hafan persentiin hafan immoo 2/3 isaanii kana jechuun dhiironni persentii 67 shamarran immoo persentii 62 umuriin isaanii waggaa 16 hanga 17tti hiriyaa gaa'elaa baafataniiru jedha. Hiriyaa qabu jaalallee qabu jechaadha. Kun haala yeroo ammaa kana bara keessa jiru kana kan argisiisudha jechaadha. Egaa kana keessaa maal argitu umuriin waggaa 14 fi hanga waggaa 17 gidduu jiru kun umuriitti hiriyaa gaa'elaa baafatanii umuriitti jaalallee baafatanii isa jedhu asumaan gaaffii isiniif dhiisee darbuun barbaada. Maalumaafuu garuu haala qabatamaa dhaloonni yeroo ammaa kun irra jiru kana keessatti akkasiin ilaaltan barbaadeni jecha. Walumaa galatti qorannoon kun maal jedha? Shamarran persentiin 82 fi dhiirri persentiin 78 hanga waggaa 17tti hiriyaa jaalalaa baafataniiru. Hiriyaa gaa'elaa baafataniiru. Nama wajjiniin dubbatan qabu jechaadha. Gaa'elaaf yaada kan irra kaawwatanii hiriyaa baafatan qabu jechaadha. Walumaa galatti hammamit hamma waggaa 17tti dhiirri persentii 78 shamarran immoo persentii 82. Egaa asirratti waan isin argaa deemtan jira jedhee yaada. Haa ta'u malee itti aanee kan jiru garuu baay'ee xiyyeeffannoo guddaa akka itti kenninu barbaada. Dargaggoonni kun umurii waggaa 17 fi isaa gaditti hiriyaa gaa'elaa baafatanii jaalallee baafatanii gara kamitti immoo deemu jettanii gaafa laaltanii bu'aan qorannoo kana ammas maal jedha? Dhiironni persentiin 7 shamarran immoo persentiin 6 umurii waggaa 14tti fedhii fooniitti seenu yookaan immoo saalqunnamtii jalqabu jecha namoota hariiroo saala faallaa wajjin uuman kana wajjiniin kan isaan saalqunnamtii jalqabanii umurii waggaa meeqaatti jedha? Umurii waggaa 14tti dhiironni persentii 7 shamarran immoo persentii 6. Kunis baay'ee akka nuti iddoo kanarratti xiyyeeffannoo kenninee ilaallu kan nu taasisudha. Dabalataan dhiironni persentiin 9 shamarran persentiin 10 immoo umurii isaanii waggaa 15tti hariiroo saala faallaa kana yookaan immoo walqunnamtii saalaa jalqabu jedha qorannoon kun. Itti aanee kan jiru dhumarratti persentii dhiironni persentii 17 fi shamarran immoo persentiin 16 umurii waggaa 16 hanga 17tti fedhii foonii yookaan immoo saalqunnamtii raawwachuu jalqabu jedha. Walumaa galatti yeroo xumuru maal jedha? Umurii waggaa 16 fi waggaa 17 gidduutti persentiin 32 hariiroo saala faallaa jalqaban kun walqunnamtii saalaa jalqabu jedha. Eessatti? Umurii waggaa 16 fi waggaa 17 gidduutti hammamiin persentii 32. Kun egaa baay'ee balaa guddaa geessisuu danda'a. Asirratti waa guddaa ilaaluu dandeessu. Biyyoota Afrikaa fi akkuma kana Itoophiyaas immoo dabalatee daataan argisiisu kanarraa fagoo miti. Waanuma wal fakkaatutu jira jechaadha. Biyyoota Afrikaa keessumaa saaraa gaditti kan jiran keessaa maal jedhaa? Persentiin 60 dhiirri akkuma kana persentiin 45 shamarranii waggaa 18 gaditti akka isaanii walqunnamtii saalaa jalqaban argisiisa. Kana jechuun gaa'elatti otoo hin seeniin jechaadha. Gaa'ela dura fedhii walqunnamtii saalaa jalqabu. Waggaa 18 gaditti dhiironni persentiin 60 shamarran persentiin 45. Kun ammam akka inni ulfaataa ta'e asumaan ilaaluu dandeessu. Itoophiyaa immoo gaafa ilaallu daataa qorannoo biyya Itoophiyaa jiru immoo yommuu ilaallu maal jedhaa? Persentiin 29 dargaggootaa kan isaan walqunnamtii saalaa jalqaban fedhii fooniitti kan isaan seenanii jaalallee baafachuu qofaatti miti. Jaalallee baafachuu irra darbee fedhii walqunnamtii saalaa raawwachuutti kan isaan deemanii waggaa 15 gaditti dha. Biyya Itoophiyaa keessatti kana weebsaayitii irra galtanii intarneetii keessa seentanii qorannoo isaa ilaaluu dandeessu. Persentiin 29 dargaggoota waggaa 15 fi isaa gaditti walqunnamtii saalaatti kan seenan yommuu ta'u, persentiin 62 waggaa 18 gaditti fedhii foonii raawwachuu jalqabu. Kun egaa hammam akka inni ulfaataa ta'e asumarraa arguu dandeessu. Maal arginaa asirraa? Jalqaba gaa'ela dura otoon ga'een hiriyaa gaa'elaa baafachuu akkuma kana itti aane immoo fedhii walqunnamtii saalaa raawwachuutu jira jechaadha. Maal dura? Gaa'ela dura. Kanaaf bu'aan qorannoo kanaa maal argisiisa?
dargaggoonni duraan dursanii hiriyaa gaa'elaa baafatu, achi booddee immoo gara walqunnamtii saalaatti adeemuu jechaadha. Kuni baay'ee rakkina guddaa qaba. Rakkina guddaa qaba, qormaata guddaa qaba, balaa guddaa qaba. Biyyaaf, waldaa kiristaanaaf, maatiif akkuma kana warra kana keessa jiran dhalootaaf, dargaggootaaf kuni balaa guddaadha, ba'aa guddaadha. Waaqayyo duratti immoo cubbuu guddaadha jechaadha. Akkuma kana wallaalummaa guddaadha jedheetan fudhadhallee karaa biraa. Waa'ee kana, waa'ee gaa'elaa hubannaa barbaachisaa ta'e dhabuurraan kan ka'e kan dhufu aarsaa baay'ee kan kaffalchiisu dargaggoota, biyya, maatii kan jeequ, kufaatii baay'ee kan fidu balaa gaa'elli har'a keessa jiru. Egaa umurii kana keessatti wantoonni badan hedduun isaanii dhaqanii gaa'ela keessatti maal fidu caalmaattuu jireenya balleessu jechaadha. Kanaaf kuni Waaqayyo duratti cubbuudha, akka biyyaatti, akka dhuunfaatti, akka maatiitti balaa guddaa, rakkoo guddaa kan fidanidha jechaadha. Kanaaf kanarraa maal nu badhe ani dargaggoota keenya umuriin isaanii waggaa 14 hanga 17 ta'e kanarratti xiyyeeffannoo kennuun kan nu barbaachisuu fi umurii kana keessatti isaan qaqqabuun akka nurra jiruun asirraa hubadhe. Maaliif balaa kana keessa otoo isaan hin seeniinii fi balaa kana keessa umurii isaan seenuu danda'an kanatti yoo isaan hin qaqqabne isa booda erga darbanii erga guddatanii booddee isaan hin deebifne yoo jenne hin ulfaata. Kanaaf dargaggoota kanaaf umurii kanatti birmachuun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Gorsaan haa ta'u, kadhannaadhaan haa ta'u, barsiisa adda addaatiin, hubannoo adda addaa uumuutiin haa ta'u, muuxannoo adda addaa isaaniif qooduutiin haa ta'u, umurii kana keessatti dargaggoota kana qaqqabuu fi balaarraa isaan hambisuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kutaa kana gara xumuraatti yommuu fuudhe ergaa guyyaadha. Inni kun kan jalqabaati. Kutaawwan itti aananii dhufu maali wanti nuti ilaaluu qabnu maalidha? Gaa'elli hiriyaa baafachuurraa jalqabaa. Akkuma kana itti aananii immoo fedhii walqunnamtii saalaatti seenuurraa jalqabaa. Moo haalonni isa kana dursanii dhufan jiru isa jedhu bal'inaan kan wajjin ilaallu ta'a jechaadha. Egaa obboloota koo kan isin itti fayyadamtan, kan isin ittiin eebbifamtan iddoo kanattidha. Barumsa guddaa argattu, xiyyeeffannoo guddaa akkasiin itti kennitan kanan barbaadu iddoo kanattidha. Gaa'elli eessaa jalqabaa? Saalqunnamtiirraa jalqabamoo, hiriyaa jaalalaa baafachuurraa jalqabamoo, sana dura haal dureen dhufuu qaban jiru isa jedhu wal wajjin ilaalla. Kanaaf gara kutaa 10tti kan qoqqoodamanii haal duree gaa'ela dursan, wantoota gaa'ela dursanii dhufan adda addaa baay'ee barbaachisaa kan ta'anii fi gaa'ela milkaa'aa ta'e Waaqayyo duratti, namoota duratti eebbifamaa fi bu'aa gaarii qabu jireenya keenyaaf eebba guddaa fidee dhufu mootummaa Waaqayyoofis immoo kan nu qopheessu gaa'ela qulqullaa'aa ulfina qabeessa ta'e akka dhaabbannuuf kan nu gargaaranii qabxiiwwan jiranii wal duraa duubanii isiniif qabadheen dhiyaadhaa jechaadha. Amma sanatti garuu keessumaa ergaan dabarsuu barbaadu dargaggoonni baay'een keessan akkasiin daawwachaa jirtan abdii guddaan qaba. Qorannoowwan kun kan isaan mirkaneessanii gaa'elli balaa keessa jiraachuu fi dargaggoonni keenyi utoo umurii gaa'elaatti hin seeniin dura qormaata baay'ee keessa bu'aa bayii akkuma kana cubbuu keessatti kufanii akka isaan jiran waan argisiisuu fi jireenya keessan kana keessatti of eeggachuun daataa kana keessatti of ilaaluudhaan sagalee Waaqayyootti deebitanii jireenya keessan ilaaluu akkasiin qabdanii asumaan chaalenjii isiniif dhiisuun barbaada jechuudha. Maaliif kuni balaa guddaa fida, jireenya keessaniin balleessaa, amantii keessaniin balleessaa, biyya irratti akkuma kana dhaloota itti dhufu irratti balaa guddaa qaba, kufaatii baay'ee qaba, abaarsas immoo waan ta'eef kanarraa akkasiin of eeggattan asumaan gorsa isiniif dhiisuun barbaada. Inni caalu gara fuulduraatti kutaawwan adda addaatti kan qoqqoodamani gaa'ela dura maal gochuu akka qabnu duraa duuba gaa'ela keessumaa eessaa jalqabna tokko lama jennee kan wal wajjin ilaallu barumsa guddaan isiniif qabadhee dhiyaadha. Kanaaf viidiyoo itti aanu akka isin hordoftan isin jajjabeessuun barbaada. Warra sabiskiraayibii hin goone sabiskiraayib godhaa. Namoota warra kaaniifis immoo sheer gochuudhaan hiriyoonni keessan kanarraa akka isin fayyadaman gochuu dandeessu. Waan guddaa akka isin qorannoo kanarraa barattan argattani abdii guddaan qaba. Waan na wajjin turtaniifis immoo galatooma. Yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu isiniif qabadheen dhiyaadha. Hamma sanatti turtii gaarii. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.